jijjiiramni gurguddaan qonna irratti dhufe kun sababa callisee akkasumatti dhufeen otoo hin taane jijjiiramni tarsiimoo mootummaan olirraa amma gadiitti xiyyeeffannoo kennee waan hojjechaa tureef. Akka kaleessa sirnoota kaleessaa keessatti qonni lafee dugdaa biyya kanaati jedhamee dubbatamaa ture. Qonni lafee dugdaa biyya kanaati jedhamee haa dubbatamu malee qonna kanaaf waan ta'uu danda'uu fi waan godhamuu danda'u irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa ture. Tarsiimoon ifa ta'e qonna irratti hin turre walii galasaa jechuudha. Tarsiimoon ifa ta'e qonna irratti waan hin turreef qonna waan guddisuu danda'u hunda isaati irratti iyyuu vaat fi taaksiin gatameeti qonnaan bulaan keenya rakkoo hamaa keessa ture jechuudha. Har'a jijjiirama amma jiruun qonni damee guddaa dinagdee biyya kanaa jijjiiruu danda'u, badhaadhina maatii mirkaneessuu danda'u ta'uusaa beekamee hubatamee qonnaaf waan ta'uun irra jiraatu hundi isaatiyyuu ta'aa jira jechuudha. Oomishni xinnaadha. Yaa qotee biraan qotamaa callaa baay'ee hin qabu. Callaa san waan hin qabneef gadi bu'aadha. Har'a immoo teekinooloojiidhaan waan hojjetamuuf jijjiiramni fardaa farree. Maashinariin jennu kun guutuun taaksii firii osoo hin taane taaksii guddaan irratti dabalamee galachaadha. Silaa erga qonnaan durfamne ta'e waa hundi qonnaaf deeggaruu qaba. Silaa meeshaaleen qonna keenya duba tafumaa keessaa nu baasan kunillee taaksii firii ta'uu qabaa ture jechuudha. Garuu sirna san keessatti taaksii firii kan ta'u ijaarsa hoteelaati. Maaliif kan maqaadhaan hojjetamu kan biraa dinagdeen ijaaramuudhaaf yaaddame kan biraa ture. Teessoon hoteelaa siniin osoo hin hafne, maankiyaan osoo hin hafne, sireen osoo hin hafne warra hoteela ijaaruuf taaksii firii alaa gala. Qotee bulaa garuu carraa biyya kanaa murteessuu danda'u, beela biyya kanaa, quufinsa biyya kanaa rabbii gaditti murteessuu danda'uuf immoo taaksiin irratti dabalameeti ba'aan biraa galaaf jechaadha. Kanaaf sirna akkasii keessaa baane mootummaa naannoo Oromiyaa yoo xiqqaate harka 35 waan oomisharraa akka qotee bulaan qusatuu danda'uuf hojii bal'aan hojjetameera. Inni kun immoo bu'aa fideera. Bu'aa fiduu isaa kan arginu qotee bulaan baay'inaan ce'uu eegaleera. Baay'inaan tiraaktarii bitachuu eegaleera. Kombaayinerii bitachuu eegaleera. Gara warshaatti ce'uu eegaleera. Mana jireenya isaa fooyyessuu eegaleera. Ilmaan isaa yoo xiqqaate iddoo gaariitti barsiisuu eegaleera. Kun immoo bu'aa qusannaa keenyaati. Biddeenni nama quubsu eelee gubbaa irratti beekama. Maaliif guddaadha furdaadha. Haphii sanii botu. Foon kana lama kutadhee afaan godhadhe nan quufaan jedhu sani. Gabaan irree hin quufte jenneeti quufa keenya bichaa bote. Callaan kun amma keenya bichaa bote mootummaatis. Mootummaan irree yoo nu quufne quufe jechuudha. Shammatee nyaatu sunis argate jechuudha. Nu birrii barbaanna inni midhaan barbaada jechuudha.